harka fuune akkam jirtu nageenyi badhaadha. Nageenyi keenya bakka jirtan isin haa qaqqabu jecha kun Oromoo ICTdha. Haala hiikkaa afaan Oromoo Feesbuukii irratti wal qabatee haala tokko haala ittiin filachuu dandeessanii fi haala jechoonni garaagaraa itti hiikamuu danda'u itti hiikuu dandeessan xiqqoo isinitti agarsiifna jennee dhufneerra. Kun immoo sababni isaa namoonni hedduu akkaataa itti hirmaatanii afaan kana irratti hiikkaa jechoota garaagaraa hojjetaniin gaafachaa jiru waan ta'eef kun hubannoodhaaf akka ta'uuf jennee dhufneerraa nu duuka bu'aa jechaati. Amma kun Feesbuukii Oromoo ICTti. Feesbuukii keessan bantuu jalqaba Feesbuukii keessan bantanii yeroo jettanii Feesbuukii keessan irraa gadi dhuftanii daka kana gadi buutanii gara lagaa harka mirgaa irratti yookiin immoo asiinis cinaa harka bitaa irrallee jira. Feesbuukii dhuunfaa irratti namoonni tokko asii argataa Feesbuukii isaa irraa. Iddoo kana tuqnee afaan keenya geeddaruu nu barbaachisa jalqaba. Mallattoo ida'uu kana tuqneeti afaan geeddaruu nu barbaachisa. Amma koompitara irraa isin agarsiisaa irraa koompitara qofa irraa odoo hin taane moobaayila irraallee UC biroozarii fayyadamnee hojjechaa jirra. Ijoolleen jechaa jiru UC biroozariidhaan yaaluu dandeettu. Oromoo kan jedhu kana filattu. Oromoo kan jedhu kana filattaniiti translate language kan jedhu kana yoo gootanii afaan Oromoo isinii ta'an duraan translate waan godhee jiruuf amma filachuun hin barbaachisu. Yeroo isa filattan Oromoo kan jedhu kun jalqabarra isinii dhufaa jechuudha. Feesbuukii keessa irratti afaan Oromootiin isinii ta'a Feesbuukiin keessan. Yeroo san jechoonni tokko amma ijoolleen afaan hiikanii jiran afaan Oromooti akka deebi'ee jiru ni mul'ata. Amma fakkeenyaaf Feesbuukii keenyarra yeroo ammaa kana maaltu mul'ata? Maal yaadaa jirtaa kan jedhu kana yoo ilaalle afaan Oromooti deebi'eera jechuudha. Amma Feesbuukii afaan Oromoo fayyadamaa jira jechuudha. Afaan keenya erga akkasii geeddarree booda afaan nuuf geeddarameera. Sana booda ammoo afaan kana hiikuu yoo barbaanne jechuudha. Afaan kana hiikuu yoo barbaanne jenne eessa dhufnaa? Jalqabuma Feesbuukii keenya bannee yoo nuti jennu as biratti hiikkaalee kan jedhu yookiin immoo mallattoon paarsantii kun nutti agarsiifama yookiin nu dhufaa jechuudha. Mallattoon paarsantii kun yoo nutti dhufe isa cuqaasna yookiin kiliik yoo gootan jettan nu agarsiisa jechuudha. Feesbuukiin paarsantii afaan Oromoo hiikkaa afaan Oromoo paarsantii 22 irra jira. Isa qofa odoo hin taane open application Facebook application kan jedhu kana irratti cuqaasuu dandeenya jechuudha. Isarra yoo cuqaasnee jenne gara hiikkaa jechoota sanii nu geessaa jechuudha. Tokkoffaa afaan keenya kan nuti amma Feesbuukii fayyadamaa jirruun afaan Oromootiin nu geeddarameera. Lammaffaa immoo asuma tuqneeti jijjiiruu dandeenya jechuudha. Connectioniin kiyya baay'ee dadhabaa waan ta'eef yeroo fudhachuu danda'a waan ta'eef kabaname irraa isinitti agarsiisuu danda'a. Jechoonni banamaniiru hin jiru as cinatti. Yeroo kana yeroo isa cuqaastan haala kanatu nu dhufaa jechuudha. Kanatu nu banama. Fuula kana nu banama. As biratti amma banaa jiru kun dhufeera asittuu jechuudha. Fakkeenyaaf Facebook translate Facebook kan jedhu kanatu nu dhufa. Translate Facebookii kana irratti jechoonni duraan hiikaman fakkeenyaaf language kan jedhu kun duraan hiikameera jechuudha. Namni biraa hiikeera jechuudha. Namni biraa waan hiikeeruuf yoo hiikkaan kenname kun sirrii ta'e hiikkaa kenname kana keessaa tokkicha sirrii ta'e filannaa jechuudha. Filannoon kan gama kanarraa hin jiru. Right mallattoo right kana jechuudha. Language jedhemi amma namni tokko afaanii jedheera language. Tokko immoo good morning jedha. Tokko immoo loqoda luga waan jedhu filateera. Afaan jenneeti kan jedhu kana yoo filanne barreeffamni namni kun galche immoo good morning kun dogoggora waan ta'eef immoo as dhufnee haalli barreeffama isaa sirrii miti, giraamariin isaa sirrii miti, hiikkaan isaa sirrii miti yookiin abbiizu namni immoo waan biraatiif itti galche kan jedhu kanneen keessaa filanneeti amma hiikkaa isaati sirrii miti mire wrong meaning kan jedhu kana yoo filan mallattoo diimaatti kenna jechuudha. Silaa gama kana dhufee Feesbuukii keenyarra mul'achuu kan danda'u asitti diimaatti kennee ofirraa dhaabna jechuudha akka gama kana dhufne. Haala kanaan hiikkaa hiikuu dandeenya. About kan jedhu waa'ee kan jedhu ta'uu qaba waan ta'eef kan jalqabaa kun irratti spellingiin qubeen isaa sirrii miti waan ta'eef spelling errors jenna. Kana irratti immoo waa'ee kan jedhu kana filannee bira dabarraa jechuudha. Haala kanaan filanna. Kana qofa odoo hin taane fakkeenyaaf studied at school kan jedhu kana at schooliin kun mallattoo gurraacha keessa kan jiru yeroo kamuu akkuma jiru ta'a jechuudha.
mallattoo gurraacha kan jiru akkuma jirutti waan taa'uuf as biratti isa akkuma jiru fudhanneeti mana haat kan jedhutti waan ta'uuf baradhe yookiin baratte kan jedhu kanneen keessaa tokko filannaa jechuudha. Akkaataa galumsa isaatiin mana barumsaa kanatti barate kan jedhu immoo wal fakkaataa hiikkaa gaariidha ta'a jettanii kan yaaddan haala kanaan filattu jechuudha. Akkasuma immoo yeroo beeruuti taayim kan jedhu kana sa'aatii beeruut jechuu dandeenya. Akka yeroo zoonii beeruutitti sa'aatii naannoo beeruut sa'aatii beeruutu yoo jenne waan rakkoon qabu jechuudha. Kamtu hiikkaan isaa ta'a kan jedhu filachuu danda'uu qabna jechaadha. Amma fakkeenyaaf foolder kan jedhu galmee kuusaa maaliin kun dogoggora maqaa as keessa jiru kun maqaa sirriitii miti jechuudha hundi isaatu. Mee kan jiru kanallee keessaa gad kan itti dabalataa qaba. Kan dabalataa kana keessatti yoo cuqaasneennu jira jechuudha maqaa isaa sirrii ukaan kaa jedhama jechuudha. Ukaan ukaa wal keessa wanta jiru ka kenname jechoota garaagaraa irraa jechoota teekinooloojiitii jechoota akkanatti ulfaatan jechoota nu dhiban irra utaaluu qabna. Fakkeenyaaf xaaliyaan kan jedhu afaan xaaliyaanii ta'a hiikkaan isaa. Haala kanaan jechoota filannaa fakkeenya nambarta jettu tan jecha wayitu waa takka odoon barreessii akka jiru fudhachuu danda'uu qabna. Nambarii qofa ta'a jechuudha. Maaliif homaan jiru ka keessa ka gurraachatee hammattuu keessa jiru kan ammoo akkuma jirutti akkasumaan keenya fudhanna waan ta'eef jechuudha. Jechoonni hedduullee akkasii walii aananii yoo dhufanii jiraatan haaluma saniin fudhannaa haala kanaan hiikuu dandeenya. Jecha sirrii ta'e filannee bira darbuu, jecha sirrii hin taane immoo yookiin jecha nu ulfaate dhiifnee bira darbuu, jecha hiikkaa hin qabne immoo hiikkaa isaa yoo ka beeknu itti galchuu, yoo hiikkaa hin beekne dhiifnee bira darbuu qabnaa jechuudha. Kun immoo yoo feesbuukiin haala kanaan namni waanuma hin taane itti guuree dogoggoraan siisteema irra nu harkaa galee gara dhumaa irratti wajjin rakkachuu dandeenya. Feesbuukiin keenya afaan Oromootiin nu ta'a odoo hin taane afaan Oromoo kana guutumatti dhaabbanni feesbuukii biloog godhee hojii irraa baaseeti afaan Oromoo carraa kana odoon argatin hafa waan ta'eef kana hubannoo keessa galchuu danda'uu qabdan jechuudha. Namoonni carraa kana irratti hirmaanna jettanii tattaafachuu jirtan calittanii ka isinitti fakkaate filachuu odoon taane ka isinii hin galin bira darbitanii ka isinii gal immoo seeraan barreessitanii ka namni seeraan barreesse immoo filattanii ka namni dogoggora barreesse immoo keessaa balleessitanii haala kanaan wajjin taane afaan keenya afaan teekinooloojii dhaabbata guddaa kanaaf afaan hojii haa goonu afaanota gurguddoo wajjin haa hiriirsinu jecha dhaamsa keenya isiniin ga'uu barbaannaa. Kun Oromoo ICTdha. Bakka jirtaniin nagaa fayyaa isinii hawwinaa nagatu nu ta'a. Yeroo gaarii.